Gemi si'uun fuune gurbaan kun siillee qalbii takkaan sin teessisne. Duraan Fatiyaa nayyamtuu Fatiyaadha. Ayyemiyaan eegan ayyemiyaan soomana rabbii seennaani soomana rabbii kanallee mee intaltumaatu qalbiin cabii jiraatu. Ani amma bahar jira dhageetiin mana sanis baraayu jettee mana san bartus ani sillee garsiisu akka fedhe yoo ta'e. Ati maal agarsiisu? Garsiisu maaliif si garsiisa? Garsiisu re'ani. Waan gootum bira kana itti maqaa kiyyaa badaa daraatu waan ta'eef. Maqaan maal badan talaqii hogandee irteemi? Laa maqaa kiyyaa badaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya. Akkam nagii qabdan jirtan baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne alhamdulillah rabbil alamin kun soomanni dhumarra jira inshallah warra nagii alla fakaa'ee amatu warra sooman rabbi nu haa godhu dachaanii dhufne salaamtaa qabadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaallataa fi hordoftoota keenya akkam nagaa jirtanii baga jiraattan alhamdulillah. Hordoftaaf daawwattoota kiyyaa irraan tana waan dhufneef waan biraa otoo hin ta'in daraartitu kaameeraa naa kaa'ee waan hin si gaafadhu jira. Hordoftoota dura kaameeraa naa kaa'ee saniifuu waan har'a dhugaa jirtu naaf himuu barbaadan an jette dhugaa jirtu gaanii waan hin daraartu dho'isees hin jiru. Daraartu waan na gaafachuu deemtu yaadaan akkana taanuun hin beeka. Waa'ee Faaxumaa na fakkaata. Waa'ee Faaxumaa waan Faaxumaa seefiin madhiyoo kana seefillee baharlee sababa kanaan wal dhabdan. Viidiyoo maaliif gaddista? Siimeen tureen. Viidiyoo guyyaa dabarsitollee daraartu taa'e bahar. Viidiyoo kana gaddifamuun barbaadu. Ni aaraa jennaan. Anillee gaddise ani dhugaa YouTube irra gaddise sababa san YouTube keetillee ni naaqaajee bahar balaa meeqa waliin buusne. Ani dhugaa YouTube kiyyallee haa hojjetuun gaddise. Maaliif hin gaddise? Amma dura siin jeetiin jira daraartu. Ani takka. Nama jibban haqqa isaan jibban. Nama jibban haqqa isaan jibban. Ani amma waan fedhaa ta'u haqarra rabbiin karrabanee jira. Ani yoon du'e lubbuun na keessaate waan dhugaa san himurraatiin deebi'u. Bahar jaarsaa fi jajeetiin irraa mayisu. Duraanis taa'ee daraartu dhugaati akkasii maraachuuf jirta. Anillee si harkeetiin ammas waa hedduuf na qofaa miti. Ani hedduu namni keessaa dhufee hatta koomentiidhaan Fatiyaati taa'ee daraartu na galata isin si gooteen beektu. Dhugaa galataati naa goote humna kiyya ol. Maallaqa kafalamee isin muslimaa maallaqaan hin kafalaa jeesi. Ana qofaa miti magaalaan tunguutuu du'aa isii godhu jirti. Warra akka kiyya miidhamuu ture. Ati bar arraan tana bahar akka ija banatee magaalaa ija banatee dhalaalaalu gooteera. Ija banachuusaa maaliif jinaanjii? Afuura fudhachiste rabshaa irraa dhaabdee duruu karaa kitaaba kana dhoosanii dabaree bahar ni beekta. Ni beektaame. Amata guutuu rabshaa jira waa'ee dhalaa kana quban qabu. Maali? Najjaa shaariyaa laanis komachuu fuutu hin ta'in dhugaa jirtuun siimuu jira. Najjaa amatu wajji takka najjaa shaariyaa takka kaan aariyaa takka kana aariyaa. Mushkila yaani wanti keessa beejjifatu cinqii keessa baane. Wala ana wala isa maaliif takka ni midhanii takka isaa wajji walola. Dhaggeeffadhu laa bar innama baarsila nama beekuu ta'arra. Ani amma waan sinjoobar bahar akka dhalaa arguuf ijarraa bantee jechuu miti. Nagaan waan harkachisee silaa baararraan kana daraartuu galatoomii alhamdulillah jee sillee fuudhee nagaan wannu anaaf atis wannu taasisee wannu taasisee nagaan silaa jaalalaan jiraachuu qabnaa jechuu kiyya. Mashaarra bahar ati mushkila irraa dhaabdee namticha dhukkuba guddaa san nurraa qabsiistee magaalaan guutuu daraartuuf jee du'aa godhu jira magaalaan guutuu warra rakkachuu ture san siirii dhabamtee kalas. Magaalaa kana kan siirii dhabamsiisteeti. Akkamitti dhabamsiiste? Dandeettii qabduun namicha san hiisistee afuuran fudhachiste. Bahar arraan tana silaa alhamdulillah jee shukurii galfatee taa'ee sillee fuudhee anaaf sillee akka wal taanu godhee nageenya jiddu buusee nageenyi nama silatti namni bira akka wal jibbeen naaf. Rabbiin qabbana jiddu buusa. Ana daraartu hin gadda hin taatu jechaa lolutti ture san kunoo arraan tana rabbiin waliin nu teessise na bira dhufte rakkoo fi bal'oo wajji jirra. Baharaan gana dadhabee anaaf atillee wal taasisee isa achittis nu wal taane garuu silaa jaalalaan nu jiddu deemee bultii nagaan uffachuu qabaachuu ture bahar. Akka nama tokkotti akka kiyyatti akkana fakkaatu giseen akkanatti jira laa akkana fakkaatu akka Fatiyaatti ani Fatiyaadha dhugaa ani obsa qabaadhus waa hunda danda'addus daraartuun Fatiyaa ta'uu hin dandeessu. Daraartuunis kophaa amalasii kophaadha. Ani amalli kiyya kophaadha. Bahar bara kaanis fuudhee ture garuu fuudhee walta'uun
jidduu walta'iinsaa dhabame Inni amma tarraa maaree garuu namni haafuu dubartaa fuudhasaa garuu namni haariyaa dhufturraa yoo ija baase akkamitti anin tun maali jaarti isaati dhuga yoo na gaafate anuu fatee aadaanii na hayyama yoo tolaan ta'e yoo naa ta'e namni sanii ta'e teetii hayyame siyuu fuudhee nu gammachisee ni kaallee si godhatee atillee afura si fudhachisne qalbiin teganaa nirtaanee jechuu kiyya. Akkas hordoftoota yemmee narra lillaalina fatii akkam taatellee jiina. Ani amma akka kiyyatti akkana fakkaatu anuu bahariyoo tolaan na gaafate kunoo daraartullee dhuftee seentee irra jidduu akkatti seentee akkami daraartuun tolaysiitu akkatti dhuftee seent wala adda dhaggeeffadhu daraartu sii waayee soomana baas jidduu guyyaa 15 dabarre nikaa guyyaa saniin sin jee daraartu gurbaa kana nikaa nageeffadhu hin jeeni. Guyyaa sanii si jira. Tarmee kan jeena na saasan takka mul'ama. Maaliif? Maqaddatti gala deemuun dirreen. Mushasitti fi miti. Ani amma amala baarniin beeka. Laa inni amma baruftaani jedhamu yeroo anta ballama qabu jiraami. Wanni amma inni akka haadana dheereessee ani ka haala jibbee isa dhiisuuf haadana dheeressu jira. Ati hanas haadha hanas ni gabaabsina inshallah bas wanni kana godhu Faatumaadhaaf. Bas ati siisan bukkee jirtu natti. Faatuma dhaggeeffadhu daraartaan Faatuma waa lama jechaan ganda geesse duraan si jechaan sin je dhuga atis nima jirta muciyyoo tana si akkasi jaalala harii fi gocha san hunda guutee dhuftee amata guutuu waan dhoysitee teesseen dhuftee himattee nu gargaarte gargaarsaan barni himatte ati dhuftee waan guddaa san nu gargaarte eegas jaalala harillee ibsite sitti yaarullee eegas uf keessa deebee si hayyame Faatuma si dura mana kana dhufte akkas dura mana kana dhufte gaafa bahar adan baafachuu deemusan yeroo san keessa dhufte daraartu Faatuma. Maaliif natiin noojjiin ganda turteesin ganda gaafa mana kiyyarraa baqattee ganda jiru sanuu atu ganda na dhuftu sanuu Faatumaan numa jirti guyyaa san naagarra na fakkaataati. Mana kaan keessa jirti. Mana kaan keessa jirti ati magaalaa utuu akkamitti agartee ani takkitti atis yeroo san keessa hamuunaas jira bahar argachuuf. Isinis ija dhedheereffatee bahar duruu intala sanas qalbii fuudhee jira. Isin lameen san keessa yoo agartani dubbiin akka hin tolleen hin beeka. Isin waan ganda geesseefis baharis duruu miciyyoo waan jeen mana kana keessa isa dubbistee akka dhuftees ni hin beeka miciyyoon bakkee dhufteerra. Duruu na bira teessee yoo bar agartee jirtaa viidiyoo guutuus garsiisee bar. Amma sanii jecha gandagi garuu ani amma bakkee jirtu. Isin bakkee jirtu anuun fidaan jirtu jira garuu akka inni angat fiddu sanin maaliif ani yoom fidees anaaf isii jirtu waan nagaa uumamuun deemu maaliif ji bahar muciyyoo san isaaf jecha mana kana siif isaaf jecha mana kana fudee ganda geesse ganda jala dhaqu jira siif hin hima haa bakka isin ba'achi dhaqu jira ganda san akka atis geelummaa hatu duraan ani geelummaa kiyya badde geelummaa kiyya fayyisi duraan wajjin turre anaaf qilleensarra wal beena qilleensarra na beeyti garuu Faatumaan yoo mana kana deebite waan bareedu akka uumamni hin beeka maaliif dhuga intalli nagaan hin gaggeessaa jee yaade goorsee dadhabe amma mana kanatti yoo deebite akka anaaf isin wal mufanna anis amma nagaan dhaggeeffadhu. Haa deebitu ana dubbataanii yoo isin tola didde. Yaa nama dubbattee fansi dhaggeeffatu miti. Yaani afaan nagaatini. Ati amma isis bakkee jirtu si garsiisu maalti goota. Daitee yaa itti godhuuf moo rabshaatti godhuuf moo rabshaatti godhu. Maal godhuuf? Waan naatu beek. Naatu beekaam tiri naa himi. Rabshaatti godhu siin jeebar afaan mana keessa. Laa ani isin garsu maalitti isin tunis lammiidha akka miidhamtuun fedhu maaliif fatiyaan beekaa jettee kaatee dhufte garuu yoo waan akka taate booda ni isheenoo anis. Maaliif akka obboleetti nagayaan ni galti karaa isii qajeelchu. Dura kabajaanin dubbadhaan fatiyaan. Dhaggeeffadhu daraartu haati waan deemtuuf ni beeka. Bakkee isin jirtu waan gootu hin qabdu. Anuun hin fidaa isii asumatti agartaa kamaa ni dhufti. Asitti sumaatti horkuun itti dhiisa. Jechuun wayi nyaattaare waluma barattanii malee wayi nyaatta. Ammas akka miidhamtus hin barbaadu. Nagayaan biyyattiin gala jettee karaa biyyaa deemuu deemtimi anis maqaan akkana baduu hin barbaadu. Fatiyyaa bira keessumaa dhufee fatiyaan akkana gootee aarii teessan hin barbaadu. Maaliif boru fatiyyaa laanoo namni na beeku tokko fatiyyaa bira dhaqee fatiyaan akkana gootee nama mana sirra ani amma dandeetteedhaan obseete Faatuma na bira teessee
Bahaleen agarra ifin ajjeesaa jechaati amma dura jette san ifin ajjeesan an jette. Sila yeroo saniin ifi ajjeesi jetin Chloroxin sin farrifattuun hin kanna. Garuu maqaan nabata. Maqaan nabata dhaqeeffatu. Salumaafin obsee soosoobu jira. Gowwomee osoo hin ta'in takkaani bahar hin fuudhin takka yookaan bahaariif fidee osoo hin ta'in baharaa fuudhuuf osoo taa'ee eeguu osoo hin ta'in dhaggeeffadhu silaa waan hin jiruun hin jira. Garuu maqaan nabataadha. Ani maqaa kiyyaa fadhachuu. Ani waan bakkaatti jirtu sanatti hin ta'ani bakkee isin jirtu. Bakkee jirtu sinii muunii dhuftu mana kanaa. Luftara murtee biyya martee faddarama. Yoo dhuftee Faatumaa wilii maqaa bahar hangaatti jirtutti himuutti jira. Hanga na dubaachi deemu jirus ni hin beeka. Garuu waan hin jiru waan lama qofaa Faatumaan gaafadha. Dubbiinsi achi kanuma taanaan murtee tijaanuun ni murteeffadha. Mana kiyya baasu Faatumaa baaseetiin ari'uun hin daddabne. Amma wanni na siin jecha gira siin galle. Naa galee siin geessu bakkee Faatumaan jirtu. Yoo as dhuftee bar maqaan si baawi. Maal guri deemtaati? Lawanta kan godhura. Haala isaatii daadhaan. Laal yoo isin dubbii biraa jette mana kan inni dhufte ni fida. Dubbii biraa jette waan godhu walumaan goona. Dhaggeeffadhu. Waan godhu waan biraatu ta'e dirqamaa fuunee si qajeelchuu kanas. Maasalaama sanaan dubbiin takka hin jirtu. Afaanumaan jettee. Afaanumaan hin jiran. Haala isaanii haayee maal ta'e dhalaan dhuftee mataa kiyya gubbaa teessee gisee akkas godhachuu akka mire. Hayya. Aduu silaa akkasii haayee yoo akkas hin godhanne. Akkasi ani amma ani kan isaan rakkisu jira. Inni halkanii guyyaa jala bira deemaa bakkeen daqulaan jiru ni beekta akkasitti yoo fedhe jala jettee ni qarta maaliif ganamuu achi dhaqee akka laalu ni beeka dhageetiin jira. Dubbatu jechuun jira malee. Garuu isa jalallee yoo deemtee mijoo tana qeensi takka akka irraa jiru hin tuqin. La afaan nagaatiin miti ati si hime dhaggeeffadha laatu ani amma bahar jala dhageetiin mana sanis baraa yoo jettee mana san bartus ani sillee hin garsiisu akka fedhe yoo ta'e. Ati maal agarsiisu? Hin garsiisu maaliif si garsiisa? Hin garsiisu re'ani. Waan guutuun bira kana itti maqaa kiyyaa badaa daraatu maal kan maal badan tallee yoo gandee irteemi? La maqaa kiyyaa.